Haala sharafa maallaqaa guyyaa har'aa Juulaayii 16 bara 2026 sharafa maallaqaa akkuma beekamu odeeffannoo guyyaarraa guyyaatti isinii qabadhee jira. Hordoftoota kiyyaa egaa jalqabarraa hamma dhumaa viidiyoo kiyya na faana tura kan biyyoota muraasa odeeffannoo kan isiniif himu ta'a. Egaa awwala jalqaba Ameerikaarraa jalqabnaa yeroo kamiyyuu jechuudha. Doolaarri Ameerikaa tokko guyyaa har'aa kana Juulaayii 16 jiini 7 bara 2026 doolaarri Ameerikaa tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu birrii Itoophiyaa 160 tuqaa saantiima 59 oolee jira jechuudha. Guyyaa har'aa kana doolaarri Ameerikaa akkasuma diinaarri kuweetii biyya kuweetii tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii Itoophiyaa 500 fi birrii 19 fi tuqaa saantiba 65 sharafamee oolee birriin biyya kuweetii tokko guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma Yuunaayitid Dubaay Imaraat dirhamni Dubaay tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 43 tuqaa saantiba 72 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana birriin Dubaay tokko jechuudha. Birrii Joordaan diinaar Joordaanii tokko biyya Joordaanii tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana haalli sharafa irraa ittiin oole birrii 226 tuqaa saantiba 5 sharafamee oole birriin biyya Joordaanii tokko guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma Suudi Arabiyaan Riyaalli Suudi Arabiyaa tokko guyyaa har'aa kana haalli sharafa isaa birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu birrii Itoophiyaa 42 tuqaa 70 saantiba 77 sharafamee oolee jira guyyaa har'aa Riyaalli Suudii tokko jechuudha. Odeeffannoon kiyya kan karaa baankiitii birriin karaa hawaalaatiin kan Suudi Arabiyaa 45 jira isin jechuu barbaadetti hordoftoota kiyya. Har'a guyyaa har'aa kana gaafadhee jira jechuudha. 45. Akkasuma Riyaalli Qatar tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 44 Riyaalli biyya Qatar tokko birrii Itoophiyaa yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 44 tuqaa saantibii 12 manaziramee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana odeeffannoon kan guyyaa guyyaatiin jechuudha. Akkasuma Oomaan Riyaalii tokko guyyaa har'aa kana birriin biyya Oomaanii tokko guyyaa har'aa kana birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu birrii Itoophiyaa 400 fi birrii 17 fi tuqaa saantiba 34 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma Ijipti birriin biyya Ijipti paawundiin tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii Itoophiyaa 3 tuqaa saantiba 18 sharafamee oolee jira jechuudha. Akkasuma birriin biyya Turkii tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 3 birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu birrii Itoophiyaa 3 tuqaa saantiba 41 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma Ruusiyaan birriin biyya Ruusiyaa tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 2 tuqaa saantiba 5 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma birriin biyya Biriishtii tokko yommuu sharafamu birrii Itoophiyaatti birrii 200 fi 16 tuqaa saantiba 87 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma birriin Iiroo tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 184 tuqaa duwwaa saantiba 6 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana.
Okay. Akkasuma Bahareen Dirham. Bahareen Dirhamni Bahareenii tokko guyyaa har'aa kana yommuu sharafamu birrii Itoophiyaatitti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 400 fi birrii 27 fi tuqaa saantiba 11 sharafamee oolee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Birriin biyya Iraaq tokko birrii Itoophiyaatitti diinaar biyya Iraaqii tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana 0.11 sharafamee oolee jechuudha. Birriin biyya Iraaqii tokko 0.11 sharafamee oolee jira guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma Morokoon Dirham. Morokoon Dirhamni tokko birrii Itoophiyaatitti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 17 tuqaa birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu jechuudha. Birrii 17 tuqaa 23 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana birriin biyya Morokoo tokko jechuudha. Akkasuma Yemen Riyaal. Riyaalli Yemanii tokko guyyaa har'aa kana birrii Itoophiyaatitti yommuu sharafamu 0.68 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana birrii Itoophiyaatiin jechuudha. Birrii Yemanii Riyaalli Yemanii tokko jechuudha. Akkasuma Suuriyaan Paawundi. Birriin biyya Suuriyaa tokko yommuu sharafamu birrii Itoophiyaatitti 0.0 saantiba 12 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma Indiyaan Rubbiyaan. Indiyaan Rubbiyaan tokko Rubbiyaan biyya Hindii tokko birrii Itoophiyaatitti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii Itoophiyaatitti yommuu jijjiiramu birrii tokko tuqaa saantiba 67 sharafamee oolee jira. Akkasuma birriin biyya Awustiraaliyaa tokko doolaarri biyya Awustiraaliyaa tokko yommuu sharafamu birrii Itoophiyaatitti yommuu jijjiiramu guyyaa har'aa kana birrii 100 fi birrii 12 tuqaa saantiba 46 manazzaramee oolee jira. Birriin biyya Awustiraaliyaa tokko jechuudha. Birrii Itoophiyaatitti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana odeeffannoon ani isin himu kan guyyaa guyyaan haarawa jechuudha guyyaa guyyaan. Akkasuma Kaanaadaan Doolaar. Kaanaadaa Doolaarri tokko guyyaa har'aa kana yommuu sharafamu birrii Itoophiyaatitti Doolaarri Kaanaadaa tokko birrii Itoophiyaa 100 fi 14 tuqaa saantiba 38tti sharafamee oolee jira. Doolaarri biyya Kaanaadaa tokko birrii Itoophiyaatitti birrii 100 fi 14 14 fi tuqaa saantiba 38 sharafamee oolee jira. Akkasuma Swiss Frankiin tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 198 tuqaa saantiba 91 sharafamee oolee jira. Swiss Frankiin biyya birrii tokko jechuudha Itoophiyaatti yommuu sharafamu. Akkasuma Chaayinaa Yuwaan. Chaayinaa Yuwaan yommuu sharafamu birrii Itoophiyaatitti guyyaa har'aa kana 23 tuqaa saantiba 73 sharafamee oolee jira. Egaa akkasuma Niwuzilaand. Birriin biyya Niwuzilaandii tokko yommuu sharafamu doolaarri biyya Niwuzilaandii yommuu sharafamu doolaarri tokko biyya keenyatti jechuudha Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 94 tuqaa duwwaa saantiba 2 sharafamee oolee jira. Hordoftoota kiyya kana fakkaata haalli sharafa biyyoota muraasaan qabadhee dhufe guyyaa har'aa kana odeeffannoon kiyya kan karaa baankiitiin sharafni karaa baankiitiin guyyaa guyyaan meeqarra akka oole gadi bu'ee fi cammaree guyyaan saantiba 95 saantiba 60 saantiba 30 kanuma cammare malee homaan cammarre kalee dheengadda kana jechuudha. Wanni inni baay'ee dabalee hin jiru karaa baankiitiin kana fakkaata. Karaa hawaalaatiin immoo birriin akka Suudi Arabiyaatitti 45 jira jechuudha. 45 jechuun 45 baay'isuu kuma takka yoo manazzarame immoo karaa hawaalaatiin birrii 45 ta'a. Akkasuma birriin guddaan immoo 21 22 warri birrii 5,000 10,000 ergatu
Birriin guddaa fi birriin xiqqaan garaagarummaa qaba. Karaa hawaalaatiin ergadhaa. Karaa baankiitiin immoo kunoo birrii 43 riyaal suudii 43 yoo ta'u immoo riyaalli 1000 birrii Itoophiyaatitti yommuu ergattan karaa baankiitiin 43 ta'a. Garaagarummaa 2000 qabaa jechuudha. Akkasitti ergadhaa kan karaa hawaalaatiin ergadhaa kan karaa hawaalaatiin ergachuu haalli isinitti hin tolle immoo karaa baankiitiin ergadhaa isiniin jedha. Doolaarri immoo 100 fi guyyaa har'aa kana 160 fi saantima 90 wayii irra jira. Walumaa galatti birrii 100 fi 61 jechuudha. Doolaarri Ameerikaa tokko guyyaa har'aa kan ittiin jiru akkuma odeeffannoo kiyya jalqabaatirraa dubbadhe jechuudha. Kana fakkaataa haalli sharafa guyyaa har'aa Juulaayii 16 jiini 7 bara 2026 kana fakkaata. Odeeffannoo kiyya haarawaa guyyaa guyyaarraan viidiyoo kan isinii hojjedhu ta'a. Akkasuma laayikii godhaa, koomantii yaada keessan barreessaa. Koomantii fi laayikiin haamilee keessanii warri maatii naa taatan galatooma, kan durallee galatooma. Baarakallaa fiikum jazaalakum khayran isiniin jedha. Odeeffannoon kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Guyyaa guyyaan odeeffannoo haarawaa waan sharafa maallaqa haalli ittiin jiru kana fakkaata. Akkasuma viidiyoon kiyya kana fakkaata. Akka viidiyoo biraatti deemu turtii gaarii baay'ee.